Soomaaliyaan meeshaalee waraanaa gurguddoo garaagaraa Masrii irraa akka argattee fi dabalataanis yeroo itti aanu eeggachaa jiraachuu hangaan Soomaaliyaa tokko mirkaneessan. Osoo maqaan isaanii hin eeramin BBC Soomaaleetti ka dubbatan hangaan kun guyyoota darban keessa dooniitiin fe'amanii ulaa galaana Moqadishoo ka qaqqabee meeshaalee waraanaa kana mootummaan Soomaaliyaa ka hidhatu ta'uu eeraniiru. Meeshaaleen waraanaa gara Soomaaleetti ergaman kunneen misaayiloota farra xiyyaaraa, madfiiwwanii fi meeshaalee waraanaa xixiqqaa ta'uu hangaan kun dabaluun ibsaniiru. Meeshaan waraanaa guddaan kun karaa ulaa galaanaa Moqadishootiin gara Soomaaliyaa galuu isaa ilaalchisuun sabaa himaaleen biyyattii gabaasaa akka jiran yoo ta'u, fuula miidiyaalee hawaasaa garagaraa irrattis suuraawwan kan agarsiisanis qoodamaa jiru. Sabaa himaaleen Soomaaliyaa meeshaaleen waraanaa kunneen ulaa galaanaa Moqadishoo qaqqabanii ka buufaman doonii Masriitiin ta'uu gabaasaniiru. Fuula miidiyaalee hawaasaa irratti dilbata kaleessaarraa kaase meeshaaleen waraanaa gurguddoo gosa garagaraa fi konkolaataawwan fe'umsaa meeshaalee waraanaa fe'atanii saamsamanii imalaa turan daandii Moqadishoorra yeroo darbanitti mul'ataniiru. Hangaan mootummaa Soomaaliyaa BBC Somaalee dubbisee fe'umsa meeshaa waraanaa amma gale kanatti dabalataan yeroo itti aanutti taankii akka eegan ibsaniiru. Oduun kun kadhaga'ame yeroo Masriin waliigaltee waraanaa Soomaaliyaa waliin taasifteen loltoota ishee Soomaaliyaa keessatti bobbaasuuf fedhii akka qabdu ibsuu hordofe Itoophiyaan mormii qabdu dhageessifatteen boodadha. Torbanoota muraasa dura xiyyaaronni waraanaa Masrii lama Moqadishoo galuun isaanii yeroo gabaafametti Itoophiyaan gocha kana nagaa qaxanaa kanaa kajeequudha jechuun Soomaaliyaan humni alaa gara daangaa bulchiinsaa ishee akka seenuuf hayyamuu hin qabdu jechuun mormii dhiyeessaa turteetti. Amajjii darbe Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa argachuudhaaf ishee dandeessisu Somaalilaand waliin mallatteessuun booda Soomaaliyaa waliin atakaaroo keessa galuun ni yaadatama. Rakkoon biyyoota lamaan gidduutti erga dhalateen booda sababa hidha guddicha Abbayyaa irratti Itoophiyaa waliin wal dhabdee ka jirtu Masriin Soomaaliyaa cinaa dhaabbachuun deeggarsa barbaachisu hunda gochuuf qophaa'uu beeksifteetti. Meeshaan waraanaa amma karaa ulaa galaanaa Moqadishootiin seeneera jedhame kun ka jalqabaa miti. Hagayya darbes xiyyaaronni waraanaa lama meeshaa waraanaa fi rasaasa fe'an Moqadishoo galuun isaanii ni yaadatama. Qoqqobbiin meeshaa waraanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Soomaaliyaa irra yeroo dheeraatiif kaa'ee ture erga waggaa darbe ka'een booda meeshaaleen waraanaa ifatti gara biyyattii yeroo seenan kun yeroo lammaffaafidha. Hirmaannaan Masrii fi dhiyeessiin meeshaa waraanaa ammaa kun haala naannawaa sana keessa jiru gara caalaa hammaataa ta'etti geessuu danda'a jedhame kana ilaalchisuun Itoophiyaa fi Soomaaliyaan haga ammaa waan jedhan hin qaban. Waldhabdee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti dhalate keessatti Masriin hirmaattuu ta'uun naannicha keessatti muddama ka uume yoo ta'u, sanada waliigaltee Itoophiyaa waliin ka mallatteessite Somaalilaand wiirtuu aadaa fi mana kitaabaa Masrii daangaa bulchiinsaa ishee keessa jiru cufteetti. Soomaaliyaan ambaasaaddar Itoophiyaa biyya isheetii ka ariite ji'ootaan dura yoo ta'u, birmadummaa biyya koo ka cabsuudha kan jette waliigaltee Itoophiyaan Somaalilaand waliin taasiftee akka kuffistuuf gaafachaa jirti. Pakistaanitti haleellaan boombii ambaasaaddara Itoophiyaa dabalatee dippiloomaatota irratti qiyyaafatee lubbuu galaafate. Haleellaan boombii konkolaataa jila dippiloomaatonni ittiin imalaa turan irratti xiyyeeffatee lubbuu poolisii galaafateera. Hiikaa fi tasaa dabalata qaba. Haleellaan kun ambaasaaddara Itoophiyaa dabalatee dippiloomaatota biyyoota garaagaraa irratti kan xiyyeeffateedha. Dippiloomaatonni biyyoota adda addaa Paakistaan bakka turizimiin beekamtu Sulula Iswaat jedhamu daawwachuuf yeroo jiran dilbata kaleessaa dhaqqabe. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen haleellaa dhaqqabe balaaleffachuun maatii miidhamtootaaf jajjabina hawweera. Itoophiyaan haleellaa ambaasaaddara Itoophiyaa dabalatee jila ambaasaadarota biyyoota alaa irratti Paakistaan keessatti raawwate ni balaaleffatti jedha ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kun. Dho'iinsa boombii daandii irratti kiyyeeffameen poolisoota dippiloomaatota dabalanii deemaa turan keessaa tokko rukutamuun yoo du'u, poolisoonni biroo 3 madaa'uu Reuters gabaase. Dippiloomaatonni biyyoota garaagaraa kunneen Sulula Iswaat jedhamu daawwachuuf imalarra osoo jiranii haleellaan boombii kan isaan mudate yoo ta'u, Paakistaanitti dippiloomaatonni kun nagaa ta'uu isaanii itti aanaa hoogganaan poolisii Iswaat Alii Gaandaapuur ibsaniiru. Poolisiin biyyattii akka beeksisetti haleellaan kun konkolaataa dippiloomaatonni ittiin deemaa turan osoo hin taane konkolaataa poolisii argate. Dippiloomaatonni Paakistaanitti haleellaan irratti gaggeeffame kun ambaasaaddara Itoophiyaa kan Indooneeziyaa, Kazaakistaan, Boosniyaa Herzegoviinaa, Zimbaabuwee, Raashiyaa, Iraanii fi kaanis keessatti akka argaman miidiyaaleen gabaasaniiru. Poolisiin nageenya ambaasaadarota kanaaf haala mijeessuuf hatattamaan gara magaalaa Islaamabaaditti isaan geesseera. Pirezidaantiin Paakistaan Aziif Alii Zardaarii shororkeessitoonni biyya keenyaaf qofa osoo hin taane dhala namaa hundaaf diinadha jechuun dubbatan. Haleellaa kanaaf hanga ammaatti qaamni itti gaafatamummaa fudhatee hin jiru. Poolisiin Paakistaan daandii cufuun naannichatti uggura sochii labseera. Qaama haleellaa kana raawwates adamsaan jira jechuun ibse. Humni farra shororkeessitootaa Paakistaan Sulula Iswaat keessa bal'inaan to'annoo gaggeessu. Naannichi iddoo buufata hidhattoota IS ture. Bara 2012 hidhattoonni IS mirga namoomaaf falmuun badhaasa Noobeelii nagaa kan mo'atte Malaalaa Yuusuf Zaayii rasaasan dha'anii ture.
Andu'aalem akka dhuunfaatti hojii albeemaa hojjechuudhaaf karoorsee hojiitti seenuunsaa waggoota 6 dura ture. Haa ta'u malee albeema inni duraan xumuree ture jira. Waggaa 3 baranaa wal argineetu haasofne waan albeemaa irratti fooyya'uu akka qabuu fi bakka duraan jiru irratti hojjetamuu akka hin qabne bifuma gaarii ta'een artistoonni qaqqaxalee uummati kun qabu warri lubbuun jiranis kan hin jirres bakka isaan aartii Oromoo geessisan sadarkaa sanaa olitti yookaan sadarkaa sanatti hojjetamuu qaba yaada jedhu mari'anne. Kanaafuu albeema irra deebiin haa hojjennu yaada jedhu kaasnee chaalenjiin qindeessitoota muuziqaa bira tureera. Muuziqaa xumuruu dadhabuu maal kanaafuu istiidiyoowwan duraan turan irraa baasnee istiidiyoo biraatti fudhachuu akka haaraatti hojjechuu walaloo irra deebiin sirreessuu yeedaloo irra deebiin fooyyessuu hojiiwwan akka kanaa jalqabnee waggaa 3 fudhate walumaa gala albeemni amma ayyaantu jedhu kuni bifa kanaan bahuu fi. Hirmaannaan kee akkamii artistii kanaa wajjiniin walaloowwan akkasii barreessuun akkamiin danda'ame sadarkaa isin itti walaloo kana barreessitan waan qorannoon hojjetame fakkaataa seenaa waan dubbistan keessa deebitanii waan ilaaltan fakkaataa duudhaa Oromoo bakka garagaraa waan keessatti dabaltanidha. Jalqaba yeroo waa'ee albeema hojjechuu gaafa kaasnu Andu'aalem wajjin qabiyyeewwan nuti lafa keenya keessaa tokko walleen aadaa jiraachuu qaba. Walleen aadaa ni jiraata taanaan immoo bifuma baratameen osoo hin taane waan aadaa waan duudhaa wanta sabichi qabu goota sabichi qabu seenaa sabichi qabu duudhaan sabichi qabu walleewwan aadaa sana keessatti ka'anii mul'atanii akka dhaloonni itti boonu ta'uu danda'uu qaba. Kan akkasiin fireem haa goonuu yaada jedhu kaasne gama wallee ammayyaatiin immoo waan hawaasi barbaadu waan muuziqaa Oromoo keessatti irrate maalii yaada jedhu kaasne si'a baay'ee muuziqaa keenya yeroo hoggaa dhageessu wantoota wal fakkaatoodha yookaan gara qabsootti dhufa yookaan gara tokkotti dhufa. Kanaafuu yaada hawaasa keessa dhugaawwan hawaasa keessa jiran jaalalli hawaasummaan wantoonni garaagaraa jiraachuu malu. Isaan kan akkamiin karaa kireetiivitii ta'e dargaggoota keenyaaf muuziqaa kan biraa dhaggeeffachuu akka isaan hin deemne afaan biraa keessa waan barbaadan argachuuf akka hin deemnee fi kan keenya keessatti akkamitti qabaachisnas jedhullee hammachiisuu qabna yaada jedhu walii gallee. Kanaaf kan qorannoo dudduubaa qabaatee bifa bilchaataa kanaan dhiyaachuu danda'e albeema sana Andu'aalemiin gargaaruudhaan bakka inni arga hin jirretti ofii kiyya deeme bakka inni barbaachisutti yookaan hojiin biyyi isa godhu waan sana tolchuudhaan yookaan immoo wantoota muuziqaa dudduubatti barbaachisan hundumaayyuu Anduun lafa sagalee qofaaf barbaachisutti dhufee kennee hojii biraatti akka deemu wantoota hafan immoo to'achuu akka ta'utti to'annaa albeemarran ture. Gama hirmaannaa albeemicha keessatti immoo walaloowwan 10 dhuunfaan walaloo tokko immoo hiriyaa kiyya Abboomaa Margaa wajjin kan barreessine mata duree ayyaantuu jedhu sana mata duree jedhu sana kitaaba Dr. Gammachuu dhimma ayyaantummaa Oromoo irratti barreessan Jessaakaa Oromoo Knowledge kan jedhu tokko ni beektu jedhee yaada kitaaba sana keessaati kan cuunfinee baasnee ayyaantuu mata duree jedhu sanaan barreessine jechuudha. Kan biraa walaloon ni ulfaate jedhanii haala kanaan dura baratamerraa adda waan walxaxaa hiikisaa dafee hubatamne faa baay'inaan walitti qabamee jedhu ammoo kitaabuma fakkaatee akka sirbaatti salphateen barreeffamne kan jedhanii yaada kennan faa dhaga'aa turre yaada akkamii qabda kanarratti? Albeema jechuun waan dhaggeeffatameera darbamu qofa miti kitaaba jechuudha. Kanaafuu albeema muuziqaa tokko jabaa gochuudhaa fi yaadni achi keessatti ka'u muuziqaan achi keessatti qindaa'u hundumtuu baay'ee ulfaatoo ta'uu danda'u qabu. Waan yeroon hin ajjeefne waan yeroon fuudhee hin deemne waan yeroo hundumaa mi'aa deeman waan yeroo hundumaa namni baruuf dhaggeeffachaa hubachaa deemu ta'uu qaba yaada jedhu walii gallee. Kanaaf akkuma nuti jenne dhugumattuu seenaawwan dhokatanii turan badanii turan dagatamaa jiran deebisanii kaasuu dabalataan immoo waan tokko kallattiin ibsuurra artistikii godhanii dhiyeessuu ogummaadhaan bareechanii yaada namaa harkisaa himuu kana filannee kanaaf jecha xiqqoo dhuguma ulfaataa fakkaachuu mala. Sababni isaa afaanota kan biroo keessa jiru tarii gama afaan Oromootti hirriin akkasii duraan jiraachuu mala ture amma garuu sun guutame egaa kuni ulaagaa artiidha jennee gatii yaadnuuf bifa kanaan hojjennee jabaachuu qaba ergaa jabaa qabaachuu qaba qalbii nama hundumaa saawwachuu qaba jenneetu amannaa. Aartiin dirqama dhimma tokko qofa dabarsuu qofa osoo hin taane karaa miidhagaa ta'een dabarsuu jechuudha. Walleewwan hedduutu albama kana keessatti hammatamanii keessattuu aadaa saba Oromoo kutaalee garaagaraa godinaalee adda addaa bakka adda addaa jiru kana keessatti hammattanii jirtu garuu hunda waliin ga'uun danda'amaa gama kanaan qormaatis hin mudate hin jiru. Caasaa albeema tokko keessatti ergaawwan duraa duubaan darban maal fakkaachuu qaba jennee gaafa tarreessin warreen nuti amma filanne kun albeema tokko ta'uu danda'u yaada jedhuun qindeessine. Godinaalee ja'a qofatti daangessine jechuun godinaaleewwan afaan kaan daganne yookaan jibbine jechuu miti. Isaaniin illee yeroo itti aanutti bifa qaqqabsiisuu dandeenyuun karoorfanne jechuudha. Har'a yoo rukuttaan Jimmaa dhibe albeema ittaanu keessa jiraata jechuudha. Har'a yoo rukuttaan Walloo dhibe albeema ittaanu keessatti jiraata
jechuudha. Bifa kanaan kan karoorsinee wal ga'uunis hin danda'amu. Godinaalee rukuttaa Oromoon qabu hunduma dhiyeessinatu jenne albeema lamaan fixuu waan hin dandeenyeef albeema tokko keessatti amma ta'e ibsine albeema isa kaan keessattis akkasumaan kan bakka hin ga'iin ga'uuf karoora qabnaa jechuudha. Ayyee Lalisaa odeeffannoo bal'aa nu biraan geesse hedduu ulfaadhu galatoom. Odeessa ispoortii kanaan taphoota piriimiyer liigii Ingilaand torban kanarratti xiyyeeffannaa. Taphoota gidduu kana turan irratti odeeffannoo jiru kan nuuf dhiyeessu Zalaalam Taaddasaati as istuudiyootti argama. Zalaalam taphoonni jajjaboon turan kam fa'ii qabxiin akkam ture torbeen kun akkamittiin darbe? Ayyee Hamza taphni piriimiyer liigii Ingilaand torban shanaffaan haala ajaa'iba ta'een xumuramee jira. Taphoonni yeroo guyyaa jalqabaarra taphataman Liverpool akkasumas Tottenham fi Chelsea injifataniiti kan isaan jirani. Liverpool Bournemouth wajjiniitiin taphatee 3-0tiin injifatee jira. Klopp booda Arne Slot Liverpool isuma sirrii waan itti fufsiisaa jiru fakkaata. Sararri fuula duraasaa akkasumas gidduu fi haga ittisaatti Liverpool garee jabaa ta'e bara kana kan dhufe fakkaata leenjisaa Saharaa jalatti. Gama biraatiin Chelsea ilaalla. Chelsean erga paawundi biiliyoonota baasee taphattoota mallatteessise walakkaa isaaniidha kan fayyadamaa jiru taphattoota 40 wayii keessaa gara 20. Enzo Maresca gara injifannootti deebi'ee jira. Chelsean qabxii gaggaarii argataa jira. West Hamin injifatee jira 3-0dhaan Chelseanis jechuudha. West Ham garuu David Moyes tapha gaarii waan hin taphanneef nurraa deemuu qaba arga jedhanii amma kana bara kana injifachuun isaanitti ulfaatee jira qabxii argata hin jiranii inumaayyuu Moyesiin booda jalqabbii seenaa kilabichaa keessatti isa gadi bu'aa ta'e argisiisaa jira West Ham. Tottenham yeroo darbe mo'amee ture Arsenaaliin amma immoo Brentfordin mo'atee jira. Sekendota keessatti galchina irratti lakkaa'amus garuu tapha kana duubaa ka'ee mo'achuu danda'ee jira jechuudha. Manchester United Erik ten Hag jalatti ammas fooyyeensa argisiisee hin qabu. Crystal Palace wajjin 0-0dha kan isaan xumuranii. Selhurst Park irratti yeroo hundumaa itti ulfaata Manchester United galchii lakkoofsuu hin dandeenye. Kan biraa baay'ee falmisiisaa kan ta'e tapha Manchester City fi Arsenal gidduutti itti irratti kalee taphatameedha. Akkaan falmisiisaa jira. Walitti mufataniiru amala ispoortii irraa eegamullee baay'een argine taphattoonni walitti dheekkamaa turanii. Jalqabumarraati taphni kun taphattoota gidduu qofa osoo hin taane tapha leenjistoota gidduutti gama xiinsammuutiin gaggeeffamaa turedha. Akkuma beekamu Arteetaan Pep Guardiola irraati leenjisummaa kana sirriitti kan barate gargaaraa leenjisaa waan ta'eef isa jalatti jechuudha. Kanaaf waa'ee tooftaa Guardiola ni beeka. Guardiolaan waa'ee Arteetaa ni beeka. Arsenaal garuu gara baraatti jabaataa akka dhufe Citytti argisiisee jira. Bara darbe City'n injifachuu itti ulfaatee ture qixa kan isaan xumuraa turanii garuu seenaa haaraa galmeessuuf Arsenaal fiixee irra gahee ture. Jalqabuma irratti Odegaardiin dhabuusaa akka ittiin beekamneef Arsenaal haalatti dirree gale 4-4-2 kanaan dura kan ittiin taphatee hin beekne baay'ee gaarii ture. Qaawwaa sarara gidduu irratti mul'atu kan bakka Odegaardi cufee jira taphattoota afuriin jechuudha. Taphattoota lamaan immoo injifataadha kan inni ture. Kun Citytti akka taphni ulfaatu taasisee jira. Carraa tokkotti argatedha Haalaand galchii kan lakkoofse daqiiqaa 9 irratti sana booddee chaansii yookaan carraa tokkoyyuu argachuu dandeenye Manchester Cityn gahumsi David Raya ajaa'ibsiisaa ture. Arsenaaliin mo'amuu irraatii oolchere jechuun ni danda'ama. Gama biraatiin Man City keessa haphachuun ni mul'ata. Sarara gidduu irratti keessumaa Kevin De Bruyne bakka hin jirretti kubbawwan galchii ta'uu danda'an uumuu irratti taphatan isa bakka bu'uu hin jiru. Arsenaal karaa kanaa carraa qaba jechuun ni danda'ama. Rodriin daqiiqaa 20 keessattidha kan dirree keessaatti bahee yaadatta yoo ta'e bara darbe Rodriin fi Kevin De Bruyne miidhamanii ture yeroo Arsenaal wajjiniitti walitti dhufanii. Bara kanas kun carraa gaarii uumeeraa fi garuu kanas ta'e sana Arsenaal tapha kana injifachuun irra ture jedheeti kan hin yaadu. Sababni isaa Trossard boqonnaa irratti kaardii diimaatiin dirree keessaatti bahuunsa Arsenaal akka inni taphattoota 10tiin daqiiqaawwan 56 falmatu taasisee jira. As keessatti daqiiqaawwan 56 taphattoota 10 falmachuun keenya waanuma raajii waanuma ta'e hin beeknedha. Kan hin dhibba keessaa 99 itti amanes itti himu kilabiin kamiyyuu taphataan tokko boqonnaa irratti jalaa bahee taphattoota 10 Manchester City wajjiniitiin morkate taanaan garaagarummaa galchii hedduutiin akka mo'amu amansiisaadha jedhee Arteetaan. Kun garuu hin taane. Kanaaf ciminaaf gootummaa taphattoota kootti hedduu nan boona garuu qabxiin argannee nu dhukkubsee jira. Sekendiiwwan muraasa irrattidha kan isaan qabxii dhaban akkuma argite. Dabalatammoo Arsenaal erga Itihaad irratti Manchester Cityidhaan mo'ate waggoonni 10 ol darbanii jiru. Kilabni Itihaad irratti Cityidhaatti mo'ate Brentford qofaadha bara 2022 suniyyuu jechuudha. Saatii asitti isa duras yeroo dhiyootti kan mo'ate beeku hin jiru. Arsenaaliif qabxii tokko argachuun wanta guddaa ta'uyyuu taphattoota 10tiin taphatanii jechuudha. Sekendiiwwan dhuma daqiiqaa 97 booda galchiin lakkaa'amte garuu laphee
taphattoota Arsenaal kan cabsitee ture sanas ta'e kana garuu Arsenaal hammam waancaatti dhiyaate akka jiru namatti argisiisa. Arsenaal Itihaad irratti walitti aansee yeroo 3 qabxii fudhatee bahee jira jechuudha. Trosaad kan inni kaardii keelloo lammaffaa argate immoo balleessaa Silvaa irratti hojjeteetiin osoo hin taane kubba dhiiteenidha. Taphataan kun duraan kaardii akeekkachiisaa qaba. Isa lammaffaa irratti of eeggachuutu isarra ture. Kaardii sana arguun isarra hin turre garuu kanas ta'e sana Arsenaal qabxii 3 argachuu osoo danda'u osoo 11 taphatee jiraate qabxii tokko qooddatee bahuu danda'eera. Arteetaan garuu osoo Trosaad hin baane ta'e inni mo'attu jedhamee gaafatamee ture. Sana hin beeku maal tokko uumamuu danda'u waan hin ofitti amanee sitti himuu danda'u garuu taphataa kilabni kamiyyuu taphataa 10 taphatee Manchester City irraa qabxiin fudhatu kan jedhu yaada kennee jira. Dhumarratti walitti bu'iinsi ture dirree irratti gara dhumaa irratti jechuudha. Ilaalamee jira. Koreen murteessitoota ilaalanii jiru. Garuu federeeshiniin kubbaa miilaa dhimma kana gidduu hin seenne murteessitootaatiin bira darbee jira. Amma sa'aatii kanarra odeeffannoon bahe Haalaand kubbaa magaalijeetti darbatee walitti bu'iinsi uumame sanaatiin akka balleessaatti waan hin ilaalamneef taphataan adabamu tokkoyyuu hin jiru gama Arsenaaliinis ta'e